$1 margeen beeku. Haya amma maaliif dhufte naa'imi? Raayyaa ittisa biyyaatiin tahajeetiin galmaa uu dhufe. Otoo dhalaan addunyaa kanaa dhabamte Elon Musk irraa ashaangulliitii bitadha malee. Dirmartuu du'aan addunyaa kanarraa boqoteera. Akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota kiyyaa viidiyoo biraatiin walitti deebinee jirra. Viidiyoon guyyaa har'aa akkuma jalqaba irratti gaggabaabsinee ilaalle viidiyoo kanneeniin walitti deebinee jirra. Haga xumuraatitti na wajjin tura. Namoonni yeroo jalqabaaf gara chaanaalii kanaatitti dhuftan yookiin maatii chaanaalii kanaa hin ta'in sabiskiraaybii godhaa. Viidiyoon an hojjedhu dafee akka isin bira gahu akkasumas hundi keessanuu gara viidiyootitti darbuun dura laayikii godhaa gara viidiyootitti. Doolaara abbaa dhibbaarra kan jiru suuraan achirra jiru sun maqaan isaa eenyu jedhama? $1 margeen beeku. Doolaara abbaa dhibbaarra suuraa jiru. Doolaara abbaa dhibbaa jira asirra? Hin argine. Jira. Doolaara? Ara abbaa dhibbaa argeen beeku. Ara alaaqamu. Ayichiraas alaaqamu $200. Doga? Argeen beeku. Yoo doolaara hin argin yookiin yoo doolaaratti hin fayyadamin suuraa achirra jiru san beekuu hin danda'u. Mee namoonni itti fayyadamtan yookiin namoonni beektan deebii gaafii kanaa koomentii jalatti barreessaa. Taami harkaan deemii yoo harkaan deemte isaan hundi seenanii sii xumuranii. Hayaan maaliifin harkaan deema namuu miidhaan deemuu jira. Isaanuu wayii harkaan deemuu jiranii atis wayii harkaan deemuu jirta. Ana qofti wantiin harkaan deemuuf maali harka ittiin nyaadhaami booda kolkoloo. Kolkoloo namni akkana mataa jabaatu maali amma yoo mataan deemis hin jee akkamittiin mataan deemaa namni miilaan deema nan jettaami haya amma waatti gadhiisi yoo waatti gadhiiste dafanii siifi xumuranii seenanii maaliin itti gadhiisa haya dhagaatti gadhiisi siin jedhu boo maallaqatti gadhiisi hariifa cinaa dhawanii itti himanii jaan gawwaa moo dhawanii itti himanii maallaqatti gadhiisi halas kuni malaamaltummaadhaami hay dhimma takka xumurachuudhaaf maallaqa namaa kannuu malaamaltummaa Namoonni kennanis namoonni fudhatanis waan sirrii hojjetaa jiranii malaamaltummaadha. Kun waan baduu qabu. Namoonni waan akkanaa hojjetanis dhiisuu qabdanii sirrii miti. Mootummaanis xiyyeeffannoo guddaatti godhee waan akkanaa kana balleessuudhaaf irratti hojjetaa jira. Garuu darbee jechuudha. Haga ammaatitti waajjira tokko keessatti wanti akkanaa kun ni jira guutumaan guututti baduu qaba. Haya amma maaliif dhufte naa'imi? Raayyaa ittisa biyyaatiin tahajeetiin galmaa uu dhufe. Hanga har'aa eessa turte? Maal hojjechaa turte? Amma maaltu si kakaase? Digriidhaan eebbifameetiin hojii dhabee taa'eetuma qamoo jira hanga har'aa. Halee immoo mirqaaneetiin egaan hojii dhabeefuu maaliifin raayyaa ittisa biyyaan taane jeetiin murteeffadhee dhufe. Maalii dhiyeenya kana jimaa si qalawee saniif yaada kanaa fidde laalati usii qamee lulluuqadhu lulluu buusi lolaaf hin taatu deemgali. Abooniin taa'ana dhiisigaa biqilfadhee taa'ee qamoorraa kilaash fannifadhee biyyaaf loluun naa wayyaa. Boati humna kamiin qawwee fannifatta qawwee haqaaraa jimaa seete mootaksina si fakkaate deem galii qama hiyyati lolaa humna kamiin qawwee fannifachuu dandeettare qawwee fannifachuu hin dandeettu ati lolaaf hin taatu raayyaa ittisa biyyaa ta'uu fi nama araada garagaraa irraa bilisa ta'e waan jedhuuf ulaagaa isaa kana waan hin guunneef raayyaa ittisa biyyaas ta'uu hin dandeettu waan ta'eef galiiti waan biraa hojjedhu. Otoo dhalaan addunyaa kanaa dhabamte Elon Musk irraa ashaangulliitii bitadha malee sin fuudha. Walla dirno adunya kana rumate sojera ni anu jana jam de taduratu si arite kelas ko bar di furu ya juna ko nama gaala mana keessatti gannaqe ufitti ibidda qabeeti barbaadu osoo dhalaan addunyaa kana irraa dhabamte an sin fuudhu seenaa biraa keessa seenanii jiru emotional damage Oromoo viidiyoo kanatti na kufalchiisen argine na wajji daawwadha. Ifama kottume maal hojjetarti natti muu dandeessaa jetteeni ayiskiriimii haarawa maqaan isaa wuu jedhamu diizartii haarawa tokko dhufe isa nyaachaa jirti jedheeni isa fayyadamaa jirti jedheeni anis mokkoruu danda'a naa fide jetteeni jedhee fidee fi qammaste amma waan adda ta'e hin qabu baay'eetiin tolle especially miti amma waan adda ta'e hin qabu jetteeni meeqannaa $88 jedheeni netta bachaa jirtama jetteeni discounti qaba percentage 50 yoo akka isitti jedhaa nyaatte jedheeni maal jette
Akee baluutti bulaan maamala. Akkana jedhaa nyaachuu malee carraa biraa hin qabdu baay'ee namatti tola nama bashannansiisa viidiyoon itti aanu viidiyoo baay'ee nama gaddisiisu waan onnee nama tuqu haa ilaallu. Masuu antanis hin jiru an biyyatti hin galuu barbaada biyya na galchi kaayiroon jira. Kottu galii hin jigiramu. Jira. Dadhabee takka faati ilmi namaa jechuun ani hiriyaan tiyyeessee bultii jaartee ilmoo qabdii ani ilmoo takka irraa nan dhufne dhalee lafa qaree ilmii qomaan qabu dhalee ilmoo lafaan qabu sigalee barattee barumsaan qabu biyya namaa deemee biyya namaa keessatti kaayiroo ibichi keessatti cinkii hiraa hedduu keessaan jira hedduu istiree kallatti isaa jira wallaahi hedduun sammuu kiyya kana inni yaaddaa jira matuma kiyyaafuu gidee takka wallaahi waan adda addaa natti dhagaaman dhugaa dubbachuu galuun barbaada kalaas hin barbaadu biyya bakka keessa naagee jira bakka biyya Ameerikaa deemu inni kadhee jira ispoonsara cufamee taa'u jira galee sanii. Baay'ee namatti dhagahama dhugumaanuu gaddisiisee rifachiisee waan hedduu dubbattee jirti boottee jirti Mansuuriinis baay'ee itti dhagahamee jira gara biyyatti akka galuu barbaaddu akkanatti dubbattee jirti sooshaal miidiyaa hawaasaa kana irratti baanee yeroo taphannu yookiin yeroo haasofnu namoonni hedduu waan jiruun itti tolee fi waan gammannee jiraannu itti fakkaachuu danda'a angaruu umuriin kiyyas dhaabatee na eegaa hin jiruun har'aa deemaa jira yeroo heerumee ijoollee argachuu qabutti an biyya namaa keessatti akkanatti rakkadhaa jira jettee waan baay'ee nama gaddisiisu dubbattee jirti mee haa xumurru. Qabduun tiktaakii kanarra taa'ee filtara bitti kaa'ee filtara gubbara taa'u namni waa'uma jiruun natti tolchuutti fakkaata. Filtaraan asirra taa'ee bishaan wadaa taa'u jira umriin tiyya deemaa jirti. Siyyeen galgalaa ganama yaaddaa. Kana dura dheengadda wayii maaliin godhe maqaa kiyya fuudhee duuti boqonnaa jee goradhee ture maquma kiyya kana addunyaa sobaan guutamte tanarra duuti boqonnaadhaa jeen goradhee si galee jalatti maqaan kiyya ammallee addunyaan gabaabduu jira. Artist Kadir Martuu qaama hin beekamneen ajjeefamee argame icciitii dubbate qaba jedha. Kadir Martuu du'aan addunyaa kanarraa boqoteera. Artistiin gameessii fi qabsaa artisti Kadir Martuu qaama hin beekamneen ajjeefamuusaa dheekkamsa hedduu kaasaa jira. Haa ta'u malee Kadir sababa miidiyaa hawaasaa irratti jechoota inni dubbatutu du'aaf isa saaxile kan jedhanis jiru. Artistii Kadir Martuu walleessaa Oromoo warreen hangafaa keessaa tokko ta'uusaa yeroo dhiyoo as garuu ergaa inni miidiyaa hawaasaa dhuunfaasaa irratti ergaa miira uummataa tuquu dabarsa. Kanaaf jecha namoonni dhuunfaa yookaan dhaabbanni inni qeeqaa ture murtoo kana irratti fudhachuu danda'a jedhamees jira. Artistii Kadir Martuu erga icciitiin dubbates qaba. Ergaan kun maalidha kan jedhu hanga xumuraatti nu hordofa. Icciitii ajjeefamuu artistii kanaa qabannee dhufneerra hanga xumuraatti nu faana ta'a. Akkam jirtu hordoftoonni eebbaa biroodkaasti. Warreen maatii keenyan ta'in ammoo sabiskiraayib gochuun mallattoo bilbilaa tuqaa koomentii jalatti yaadaaf qaqqabdan nuuf ka'a. Wanti inni jalqaba irratti dubbataa jiruu fi dhuma irratti dubbatu garaagarummaa guddaa qaba. Namoonni tokko sooshaal miidiyaa hawaasaa kana irratti jechuudha. Keessattuu yuutuubii irratti hordoftoota baay'ee horachuuf jecha waan akkanaa kana dhiyeessanii dubbatu. Mee haa xumurru dhuma irratti walitti deebina. Artistii Kadir Martuu dhoskaadhaan akkas jechuudhaan dubbatee ture. Artistiin kun walleewwan warraaqsaa sabni akka mirga isaa falmatu kakaasaniin beekama. Ammoo ofiis uummata Oromoo biratti akka qabsaa gameessaatti ilaalama. Seera qabsoo keessatti cabuunis cabsuunis ni jira kan jedhu artisti Kadir an saba kiyyaaf hojjedheen cabe isaanis waan gaarii ani hojjedhe kana inaafanii na cabsan jechuun aarsaa saba isaaf kaffaletti akka hin gaabbine dubbate. Oduun kun guutumaan guututti oduu sobaati. Artisti Kadir Martuu homaa ta'ee hin jiru. Namoonni tokko sooshaal miidiyaa keessattuu yuutuubii kana irratti jechuudha. Yuutuubii irratti hordoftoota isaanii baay'ee horachuuf jecha oduu sobaa akkanatti dhiyeessuudhaan uummata dogoggorsaa jiru. Kun sirrii miti. Namoonni waan akkanaa gootanii uummata dogoggorsaa jirtan, namoonni oduu sobaa faffacaasuudhaan uummata dogoggorsaa jirtan waan sirrii hojjetaa hin jirtan waan ta'eef of eeggannoo guddaa godhuu qabdu uummannis jechuudha. Karaa garaagaraatiin oduu miidiyaa hawaasaa yookiin sooshaal miidiyaa kana irratti darbe hundaayyuu amanuu
hin qabnu. Miidiyaa sirriitti oduu sirrii dhiyeessuu hordofuudhaan oduu sirrii ta'e argachuu qabna. Namoota akkana kanneen irraa fagaachuu qabna jedhee yaada. Viidiyoon guyyaa har'aa kana fakkaata. Viidiyoo kanneen irratti yaada qabdan kamiyyuu koomentii jalatti naa barreessaa. Namoonni haga ammaatitti ilaaltanii maatii hin ta'in yookiin sabiskiraayibii hin godhin sabiskiraayibii godhuudhaan maatii chaanaalii kanaa ta'a laayik sheer godhaatii namoota hedduu bira akka ga'u taasisaa. Ana wajjin viidiyoo itti aanuun wal agarraa hangasitti turtii gaarii.